السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرموتي تن الدنيا مراجرتن أكم ناجرتن فيا نجيا خنوا كيفتها إسلاما كريستيانا شفت خيسن كاباكي بتي أكم ناجرتن أرمو. الحمد لله رب العالمين. سينا مي سينا وان ديمو جرورا والمريحنا والغرفنا راحاسونا سلاغا نما حاسونا ملي نتي هجي هنكمنو نما دبنا ملي دبي خينيا إلى كرتين أولشينو خنكبينيا كابو ستين فايدو خومنا كابو ستين فايدو خمتا كابو لتي فايدو تنجيرو مي سينا أورمو سينا والجلا والبودا شيرغورا سينا أورمو سينا زاري بامارنيا من لاورا نو جوسي بامارنيا ما متناغرونا متسموت ኦሮሞ ሆናችሁ በአማርኛ ብቻ የምታወሩ ማላችሁ ሌሎቹም ደና የአማራ ህዝብም ካላችሁ ግቡ እስቲ ሴና ራፋን አማራቲንስ ኒ ሃሶና ሴና ኦሮሞቲያ شيري في لاكيس بردا وان فايدا سنيكا وان تانيو بلا كلا دلتك شيري في لاكي في ربشا كومنتي غوتن وان فايدا سنيكا بو غورس سنيكا بو لميتي سنيف سبخ سنيف شنيتي سنيف وان فايدا سنيكا بو لاكي شير غدا اورومو ارا واي غغبابا درودو سوقابتي ولو راينتي كوا حاسو بربادا ويا لمن خنا سدين خنا وانين راجاليسي بودرا اني في جرا دينا خناس وانين بديفين كباني دوبين جيزي ججباتي مالفا واين هاري حاسو ونجرغو نما جا واين هاري حاسو هنجرو امني نفتانيا كون امتا بدا بينيس بدا لميتي يا اوروموتي يا قوباوا غافا كسيتي ارترافي ارتراو مني توبي ارتراو جولته امتا تيغري خان اسنيتي همه Ruga imma khenya bitisan rakko khenya bitisan itin senina tilen ko umata khana wucina dabbatina sinin janne garu qopawa e geda sinin janne turre izni debi nu debi ani himne jira oromo izni himne jira qopawa ummani naftanya beta kristana khisani khaysati meeshale qaweda هم نقوي عدا كبيني عداتين قباوني نو إيجاتورن أمت ما إنيو جاتو داف أمت إنيو لفات دبامسي سوداف دور سو خايو نساني تيغريدا إتي أنسي أورومو دا يا أوروموتي يا هاسو نيج روان خنا ما usta moti Oromiyaa dubbadu moti Oromiyaa rakoo keessa jira moti Oromiyaa nan jettan mi maalin dubbadda eega waa dhufe eega waa gele way waachuudha suni hujii teenya guyyuu booyuun torbaan takkaa fi torbaan lamaaf torbaan sadii fi baatii takkaaf iyyuun aadaa godhannee jirra Oromoo kun aadaa badduudha مي مالين هاسوان مالين سنتهما خنا دورا دوبدين جرا خنا دورا هاسويتين جرا هاري مالين را هاسوا نانو اكن نما كنا جتن نانو اكن نما كنا هدن نانو اكن هيو كنا جيسن نانو اكن تشيكوتي كنا فيتن نانو اكن تكيسيتي كنا فيتن سنين رد الدبي هاسوا وانو مته وصو هنتهن
Oromooti ya qophaawa sinin jeetiin jira. Oromooti ya ummanni kuni anaa fi ati dhugaa gaafa Minilik jiraachuu baannu gaafa Haile Sillaasee jiraachuu baannu generation keenya keessatti waan dilata ka arkinee jirra. Maaliyyaa saba keenya lammii ta'e nu jala fixuu biti. Waan isaan godhan madaa nutti dhaggeeffamuu qaba Oromooti ya. Yaa Oromoo Harar. Yaa Oromoo Harar. Lammiin teessan biyya biratti gisee dhumtus isinii dhaggeeffamuu qaba. Yaa Oromoo Wallagga. Lammiin teenya gisee biyya bira dhumte naannawa biratti cafaqamtee hidhamte irra deeman isinii dhaggeeffamuu qaba yaa lammiitiyya. Yaa Oromoo Jimmaa. Yaa Oromoo Jimmaa. Naannawa Oromiyaa keessatti ni sabni keessa lammiin teessa yoo waa taate isinis isin dhaggeeffamuu qaba. Isin madaawuu qabdan haasawatti haasawuu wallaaleen jiran afaan na dura wadha'u jiran. Ani booyu amma booda dhugaan isinitti hima. Gaafa akkasitti hayyuuleen teenya hidha darban gaafa Hacaaluu ajjeesan nu harka gaafa saniin booye waan booyee fi qabaadhi isinin jee Oromootiya. Waan gaasan akka dhalattiin booyeef wanti onneentiin dhawatteen booyeef wanti inti dhukkubsadheef Oromootii waan dhufuun beekan. Hunoo dhufaa jira. Hunoo gartan. Hunoo ni agartan. Hin dhaabbatu ammaas Oromootiya. Dhugaan isinitti hima hin dhaabbatu. Hin dhaabbatu. Abadan ammallee itti fufan. Yoo nuti qabsaafne, yoo nuti humnaan uummata kana ofirraa dhoorkine, yoo naannawni cufaa bakka takkaan hin kaane ofirraa ni dhoorkina ammallee. Garuu yoo naannawni cufaa tuutuutu arra walloodha. Maaltu na rakke arra walloodha na biran dhufne arra walloodha naannawa khiyyaabti yoo kan jennu taane naannawa khiyyaafi keessanittis numa dhufan naannawa abbaa feetee ta'e feetu Arsii ta'e feetu Baalee ta'e feetu Jimma ta'e feetu Harargee ta'e it doesn't matter. It doesn't matter. Nuufi dhufan bineesi bineesa guyyuu. Waan nyaatu bakka takkatti adooddatee guuta kan nyaate boruuf eeggata bineesa biraa kan nyaatu nuuf dhufuuf jiraatan Oromoo. Wantiin isinitti himu jiru isinii galaa yaa Oromootiya. Lubbuutiyaa fi biti waachuu kan jiru. Kana duraa isinitti hime an biyya alaatiin jira. Garuu nyaataan nyaadhu natti hadhaa'uus. Rafee lafallee rafu bakka fedhallee rafu. Nagaan jiraachuutti jiru mataan kee nageellee na qabaachuu baatu waan akka sab'aan akkaataan tiyaatu adda. Ummata Ameerikaatii fi Kanadaa fi Austraaliyaa jiruus gariin isaanii akka kiyyaa waywaachaa hirriba dhabaa dhukkubsachaa jiru takka lama biti Oromoo. Garuu haasawni keenya qofa faayidaa hin qabu yoo hojii wajjin tahee malee yaa Oromoo. Haa hojjennu itti wanti nuti dubbannu hojiirra haa oolchinu an hojii wajjin fedhaa waan jiru kana. Meeshaan irra guddaan lafa jira qophaa'ee jira yaa Oromoo. Teenyee bakka takka waachuu biti teenyee bakka takka booyuu biti walirra laaluu biti haasofsoonu Oromoo. Alagaaf harka kannuu biti alagarra booyuu biti. Alagarra waachuu biti. Deemaa jaalmarruutti harkeeffannaa. Nuti cufaa eenaa takka teenyee miidiyaarra haasa'uu biti. Kan miidiyaarratti haasa'uus dawwaadhaati. Kan humna qabu humnaan haa lolu. Kan qabeenya qabu qabeenyaan haa lolu. Yaa Oromoo, yaa saba koo, yaa lammiitoo sossoohaa. Yaa Oromoo sossoohaa akka kun nu baasu haa sossoohaa. Dhufaa jira harka muraan. Dhufaa jira harma muraan.
khani nuti umrii ta'in arkin waan akaakoo keenya irratti arra deebi'aa jira Oromoo. Akka deebi'uuf deemus isinitti himnee jira Oromoo. Akkasitti nuti rabbii wanti nu uumeef hoywachuudhaafi nuti rabbii wanti nu uumeef uummata alagaa kana jalatti cunqurfamnee buluudha umurii teenya guutuu saba guddaa yaa Oromoo uummanni kun nu tuffatee nu barateetiti yoo way waatan baatii takka hin dabran jaanii yoo iyyan baatii takka hin dabran jaaniititi nu qophaawanii isinitti himne asii nuun gayan. If duraayis plaana addaa qaban uummanni kun naannawa Oromoo gurguddaa jajjabaa filatanii lafa kaayatanii keessa milishaan nafxanyaadhaa akka fixutti akka duguugsanitti lammii teenya saba keenya hayyuu teenya dhabamsiisuudhaaf waan isaan kaayyoo lafa kaayatan Oromoo. Ammas jechuudha. Ammas hin oolu ni dhufan. Yaa Oromoo garaa isin nyaatanii sabni keessan. Lammiin teessan garaa isin nyaatu. Lubbuu namaa dhabamu jira bar. Lubbuu namaa dhumu jira bar. Bineensiin akka malee yoo du'e garaa nama nyaataa bar Oromoo. Hayyuun Oromoo eessa jirti? Hin jirtu. Waliin soomnu, walitti hin kijibnu. Hin jirtu hayyuun Oromoodha. Hayyuun Oromoo hin jirtu. Abbuma garaa qofaa jira. Hayyuun Oromoodha. Jawaar Mahammad qofaa. Hayyuun Oromoodha. Baqqala Girbaa qofaa. Hamzaa qofaa. Ummatuma na hidhaa jiru san hanguma san qofa hayyuun. Hin jirtu hayyuun. Kijiba yoo ta'e malee. Eessa jirtan reega baadu badhaare silaa isin jiraattan nuti gabbaaneen dubbannu bar nuti hayyuu bitii bar dandeettii akka keessanitti hin qabnu bar nuti waan nu dhaggeessamee isinitti himaa jirra. Guyyuu hanuun deemu Cufa nama berbaadanna akka malaayikatti samirraa kan ugabu hayyuu samirraa kan ugabu eeganna nuti. Hayyuu biyyaan deemu ganaa samii keessaa gannuu dhufa san eeganna. Rabbii mataa nuu kanne aqila nu godhe ijaa fi funyaa fi gurra nuu kanne harka miila nuu kanne akkatti hojjannuuf. Rabbiin sababannu rabbii rakkinu akka ummanni humna qabuutti humna qabaachuu qabna. Akka ummanni onnee qabuutti onnee qabaachuu qabna. Garanu madawe hasawa wallaale ya Oromoo maaltu nu mala ya Oromoo haram deemaa jirra isinitti himne kana duraas isinitti hime anu gudibaan isinitti hime viidiyoo ya deebi'aa lallaa gudibataka ya Oromoo qophaawaa boruuf qophaawaa meeshaa qopheeffadhaa.
ifama Oromo qopawa kha wande ma jira ni arkitan amma le hin dabbatu ifturai sin dabbatu wan dabbatu bit ummani naftanya huni khayon isani gurgudan yo biye qabadan isniti hinne jira me ya jara khanya video ta dage fada me afan khada dage fada me sila ni be tani afan ummata ummani nis khanuma be khana afan khanya ni tufatani fin dubbata male ni ci harifu ma sini fakata afana maras dubbachu garu dirka me ni dubbara dage fada Oromo dage fada me wani ti jiran sin dage sin na ummani kun wan khana duras hasawan dubbatani jiran nuti biyatenya Ethiopia ni kulkulesina akata ti kulkulesini ho khara amara qofani ummata shanibra fitu qamnada kulkulesu qamnada yo amarantain namni bira dumu qabada takka dur sosan ከመቀየራችን በፊት አሁን ባለው የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ የኦሮሚያን ክልል የማፍረስ የመጀመሪያ አስገዳጅ ነጥብ የምለው የሉዓላዊነት ጥያቄ ምንድነው ሉዓላዊ አንድ አገር የተረጋጋ የፖለቲካ የኢኮኖሚ የህግ ማህበረሰብ እንዲመሰረት ከዛ በመቀጠልም ደግሞ ያሉ networking kharakana mumurama jira Oromoti khaso so ha wacina da badda wallo kai san fa amma fa wande ma jira ni dage san Oromoti wallo kai so wande ma jira ni bena nuti chufa ni bena wulti la lo Oromo khaso so no na hanno ni chufa wacina da badda ya sabakenya ummani kharafin finne jirtan ummani kharafin finne jirtan Oromon finne khayse jirtan ni be na hangetaka lamite sancina da bara kharafin finne tin khajirtan jolle wae wallo da tindebe hin tomurre itindebe atattama ma wanti barbaci sama guyale men khana arra wanti birataka khan umame jolle baqatu biya سعود عربية في بيعربا غريرا قالوا جرتو جرا إذا قد بيا سعود عربية را جولين بيا قالوا جرتي جولين بيا قالوا جرتو سني تورا نمكن لما را أول أجيفا مني جيران هانجي تكاز بكخانا جيساني بك جيران هم بيك كمان أماني سانغورو جروينيو أمتا نفتانياتي finfinne tana gije gabuan aka taxi ti nisan gurgudo tana qabatani isan fudani bakke sin demtan nuti sin gese jani fudani bahar dar gesani jole fitu jiran Oromo na da gesani me isiniti hada gesa mu gije na da gesan isiniti hada gesa mu ti ko Oromo tiya اوف ربشا ماري سنيبتي اسنتي هذا جسمو يو سنتي جسمي خيسه اسنتي هذا جسمو واغورو دا تراي غودا سو ان سوجين Oromo تورا نمكو لما اوبولين خينيا خفدي هاتو كريستيانا هاتو فدو بنتي هاتو مسلمه هاتو خفدي هاتو لميتن يا سبا خينيا فيتو جيران Oromo غورا خيسن چالو Yes, who not? Biltsagina. Haji o Adam maka jazba the gay fada Oromotiya.
fixuu jiran saba keenya walloo keessa qofatti biti naannoo adda addatti nafxanyaan lafaa kaatee sossootee uummata keenya lafarraa gabaasuudhaaf hidhattee dhaabbattee jirti. Waa'ee Atsee Minilikiitii fi jarree kanneen cufaa waan godhan haari gad deebisuu jiran Oromoo teenya. Akkamiin nyaatanii dhuudan? Akkamiin gammadan? Mee akka uummattuu raftan? Sabni keenya lammiin teenya dhumuu jirti. Karaa Finfinnee kana uummanni jirtan. Baqattuun teenya galaa jirti quban qaban. Garii qalaa jiran. Garii dhabamsiisuu jiran. Itti taphachuu jiran. Namni kan Finfinnee jirtan uummata ijoollee teenya baqattuun gisee dhuftan deemaa dhaabbadhaa eegaa fuudhaa gaafadhaa ati Oromoodhaa jaa ati gaafadhaa fuudhaa walii rakkadhaa walii booyaa walii cinqadhaa wal cinaa dhaabbadhaa mana teessaniitii biti iyyuun mana teessaniitii biti waywaachuun yaa Oromoo sossoohaa Oromoo yaa Oromoo sossoohaa yaa Oromoo sossoohaa kaa hirriba amata meeqa kaa hirriba kan injoo kana khabiraatii biti Oromoo yaa Oromoo kaa sossoohaa akki kun nun baasuu kaa sossoohaa yaa Oromoo akki kun nun baasuu kaa sossoohaa Oromoo waan itti wal kadhannuu biti yaa Oromoo kuni waan itti wal sossobnuu biti yaa Oromoo dhugaa garii namaatiif biizinasni bahe gaafa lammiin teenya shanyiin teenya sabni keenya waa ta'e toopika godhatanii itti gabbahan no hujii wajjiin gabbaha yaa Oromootiya akki kun waa kaabiti yaa Oromoo akki kun waa kaabiti yaa Oromoo an dhugaan isin wantiin an laayina keessaa dhabamuuf toopika miliyeenaa jira filadhee dubbachuu hin dadhabne garuu karaa kamiin karaa haqaatiin akkamittiin dubbadhaadha akkamitiin saba keenya lammiitii gorsaadha karam deemnaadha yoo deemnee akkana haa goonuudha taanee jechuu qofaa biti ajjeefamuu qofaatti haa ajjeesnu dhumuu qofaa biti haa hafisnu yaa Oromoo amma baqattuu galtuu jirtu karaa Finfinnee kan namni jirtan takkicha kan guyyuu isinitti himu kana kaa sossoohaa Oromoo karayyuunu naannawuu jirtan cufaanu kaa sossoohaa Abiy akkas jee waan inni kanne fatanaa kanne waa'ee roobaa haasawtan maarree haasawtan jinni no we don't need that namticha reefka kanarraa haasawuu dhiisaa waanuma goonu haa goonu nuti akko laala mee uummata nafxanyaa kana mee laala uummanni miidiyaa garii waa garii haasawa garii bashannanaan isin shawwadaniititti qopheeffatanii kaan lafarraa arra gidee isaa lafaa kaa nuti eessa jirra waan takka qullaa harka takka qullaa hanga wowoon hanga takka gaara jirtu malee waan takka nuti warri magaalaatis waan takka keessa hin jiru ka baadiyyaatis gidee warra waachuu malee waan takka keessa hin jiru yaa Oromoo yaa Oromoo yaa Oromootiya akkana jiraanne jechuu soo wali laaluu qabna jechuu garaan nu madaawe waan dubbannuus hin beeknu waan goonuus hin beeknu waan jennullee hin beeknu irra guddaa toopika Abiy jettanii nuuf fidda nutti hin fidina Oromoo nutti hin fidina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hanga namni naaseen huneego dubbadheefin bahaa namni dhageessan ishee godha dhaamsa kana jecha obboleenyin tiyyaa namni
finfinnee jirtan ilmaan oromoodhaa finfinnee jirtan hadaraa maaloo obboleenyaan keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa irraa galuutti jiran kara biyya isaaniidhaa kara walloo kan deemnee akka nuuf dhorkitan maal uummata keenya ofitti nuuf qaba. Hanga namni seenuu hin eeguun hin dubbadhaati warri dhuftan shirna godhaadha daqiiqaa lama qofaadhaan dubbadhee bahaa jecha. Ijoolleen Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa galuutti jiru. Ijoolleen Saudi Arabiyaa irraa gara biyyaa galuutti jiran yaada biyya keessa deemutti jiru kana rakkina biyya keessa deemutti jiru kana quban qaban. Kanaafuu finfinneetti akka bu'aniin gara biyyaadhaa yaabbatutti jiranii kaleessa galgala ijoollee 9 dhabnee jirra bakka takkatti jecha. Kanaafuu ilmaan Oromoodhaa finfinnee keessatti argamtan maaloo obboleewwan keenya ofitti nuu qaba hanga lolli kun dhaabbatu hanga lolli kun ni qabbanaahu obboleeyyan teenya ofitti nuu qabaan isin jaa kabajaan isin gaafadhaa jecha. Akkasaniitii gartee odeeffannoo dabalataa sagaleen isin dhaggeeffachiisa daqiiqaa lama qofaadhaan dubbadhaa niin bahaa shiir godhaadhaa uummata biraan naaf gahaadha sa'aatiin sa'a salaatatii deemuu kiyyaan jaa. Kan bultan assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Obboleewwan kiyya gaasilaa namni rafu yoo jiraates gaa rafu inni dhagahu isaa dhagahu jaallan kiyya gaa rabbiin biyya teenya nagaa haa godhu rabbiin ijoollee keenya uummata keenya nagaa haa godhu warra akiraa deeme rabbiin kan jannata haa godhu. Mee obboleewwan keenya waatu gurrarra na baha waan ani gurrarra na bahu kana dhageessammoo anuma qofa dhagahe jaallan. Namni waa gurrarra sin bahanii sin bee bila wama takkallee milikatuma illee agarsiisa jaallan kiyya gaa keessa gadi bu'ee haasa'uun na dhiba. Obboleewwan kiyya ijoolleen teenya bakka adda addaatii gaa biyya arabaa kana bakka adda addaatii galuu jirtu gaa kan finfinnee ammanaan dura bu'aniitis ta'ee deemu bu'aniitis kara warraa galuu deeman raddaatii fi shufeerri amaaraa hulama booletii fi bakkuma hirriibatii gartee kamisee dasee maalii komboshaa baagii nafar waahid andi karraa maalii karraa jetteetuma nama akkasitti walitti qabattee ijoollee keenya maddii darba biraan karatti gartee fe'aniiti eda gartee eda halkan eda darbe kana ijoollee teenya maddii isaanitti fixanii jecha tokkoon dhagahaa wanni kun egaa abbaa itti ta'e osoo hin taane wanni nan dhaga'u kun yoo dhageessammee gurra bal'adhaa jaallan kiyya mirgaa bitaa. Waan akkana gurrarra bahu jira mee mirgaa bitaa garee adda addaa keessas wanni godhaatii jaallan kiyya wanni akkanaa yoo jiraate ijoolleen keenya uummanni keenya akka of eeggannoo godhu ijoolleen keenya biyya ara. Akkana dhaamsi ani isinii dhaame san akka gurra keessan dhageessan nama finfinnee keessatti waan ijaan arkan. Namni biyya Saudi Arabiyaa irraa obboleessa kiyya kana rabbi umrii haa dheersu haa galatoomu dhaamsa ajaa'ibaa isinii dabarsu jira dhaggeeffadhaa Oromoonooti. Kuni waan ani uumee biti kuni waan ani jechuu jiruu biti kuni waan ani fedhuu biti if eeggannoon dirqama waan deemaa jiru clearly kanoon waan deemaa jiru Oromoo. Kuni jechuun naannawa cufaa keessa waan deemaa jiru Oromoo. Milishaan takka taapikii lamar khanarraan bawarra taapikiin dura kan wallooti xiqqoo sanii tokko itti deemina sanis kuni taapikiin amma waan amma deemaa jiru halee fi engaddaa fi arrallee waan deemaa jiru nam 12 fi nam 10 fi nam 9 kan du'e kan mul'ate gariin kan mul'annes ni jira fuudhanii kan badaniin Oromoo booda finfinneen Oromoo hin jirtu. Finfinneetiin namni takkaalamaa kan jiru kan Oromoodha. Kan Goodaani takkaalamaa kan achi keessa jiru takkaalamaa Oromoo. Gaafa Jawaar finfinnee keessa dhufe nam miliyoona meeqa akkasii kan baatan eessa jirtan. Gaafa acheen achirra walisu namni miliyoona Oromoo jettanii kan gambaatan addunyaan kan ajaa'ibesan arra eessa jirtan Oromoo. Yaa Oromoo naannawa adda addatti gizee lammii teessan isin dura cafaqan isin dura dhiitan viidiyoo dhibbata kalaalu jirra. Dhaabbattaniituma iyyitan. Dhaabbattaniituma boochan. Irra du'aa isinis takka qaba ajjeesaa achitti kudhan haa ajjeesa du'uun keessaniin oolu Oromoo jaalattanii jibbitan bilisummaan humna malee isin dhuftu.
qabeenya fi tiifachuun horii fi tiifachuun lammii fi tiifachuun jarra keenya suni shahiida jechuun sani amantiin islaamaadhaa san keessa shahiida goote shahiida jechuun namni waan fedhe yoo balleesse waan fedhe yoo godhe waan fedhe yoo ta'e namni shahiida irra duunaan alaaxuul nama jannataa seenu jarra keenya biyya namaa dhaqaa lolaa jechuutti hin jirru deemaa shanyii akkanaa lammii akkanaa ajjeesaa jechuutti hin jirru deemaa dachii namaa saamaa jechuutti hin jirru deemaa biyya namaa saamaa jechuutti hin jirru horii teessan tiifadhaa jechuu jirra mana keessan eeggadhaa jechuu jirra lammii teessanii fi fira keessanii shanyii teessan eeggadhaa jechuu jirra sallubuun achiin baanaan shahiida feetu kiristaana ta'e feetu waan feete ta'e ati warra jannataati sossooyi obboleessa kiyya sossooyi obboleettii tiyya qabsoon kan dhiiraa qofaa biti ammaas kan shamarraniiti ummanni Tigree gaafa biyya Oromiyaa seenan Oromoo wajjin akkaataa itti hidhatanii seenan ni beektan harki 50 irraa isaanirra ol shamarran isaaniiti hawwani intala dubraati dhiira qofaa biti kan lolu dhiira qofaa biti kan qabsaa'u shamarran keenya sossoosaa dhiira teessan jaarsa keessan qaadhimaa keessan hiriyaa keessan sossoosaa onneetti godha cinaa dhaabbadhaa sossoohaa Oromoo this is the time amma yeroon isaa you like it or not ilaa arraa hirriba jirtanii miti kaa danii miti amma hon kaatanii Oromoo amma hon sossootanii Oromoo maalee nama booda maalee nama booda dubbiin qawwee malee faayidaan qabdu dubbiin qawwee malee kabajaan hin jirtu dubbiin qawwee malee nisi dhagayu hin jiru dubbiin qawwee malee bilisummaan hin jirtu pireedaan yaa Oromoo haa sossoohaa guyyuu walirratti iyyuu biti guyyuu walirra booyuu biti guyyuu walirra waywaachuu biti Oromoo haa sossoohaa mee dubbii laaftuu bar awantiin isiniin je silaa arrantana osoo nuti miidhamin qophaa'uu qabna osoo nuti arrantana nuti nuun fixiin saba keenya osoo rakkin saba keenya osoo goodannaqin osoo hin hidhin nuti akkas haa goonuu amata meeqa dura jechuun ture gaafa Tigreen jirtu dhaamsi nuti keenyu ummanni naftanyaa afaan Oromoo ni beekan dubbatu malee fudhatanii dilii takka abbaan garaati isaaniif himaa nuti yaada keenya plaana keenya isaanitti use godhu jiran wanti isaan plaana use godhu turan jiran kana gaafa Tigirraa jalqabee ilaa irraa iyyuutiin ture himaatiin ture isaanitti faayida'uu jira nuti that's my plan and plaana kan hin barbaadu ture Plan B walloo wanti ummanni dhaqanii fi ummata walloo akkasii fixan san maaliif isinii fakkaata Oromoo natti himame maaliif wanti walloo dhaqanii ummata gabaree san akkasii fixanii mana irra gubanii garii akka mana miidhamillee ibidditi shidamaa balbalaa jiru san akka mana haakimaa hin dheene ko godhaniif maaliif natti himaa Oromoo natti himaa yoo beektan maal godhu jirtan tattaafiin isin gootan maali kaayyoon teessan maali kaayyoon qabdan namni takka kaayyoo qabu hin jiru namni takka illee bakka takka irratti illee dhaabbatee kana haasawee dhugaadhaaf lammii isaatiif booyee way waatee hiikaa kan nu hin jiru Oromoo maal godhu jirra if gaafadhaa wal gaafadhaa takkaan achi lammiin teenya dhumu jirti achi lammiin teenya mana hidhaa jirti achi hayyuuleen teenya mana hidhaa jiran achi sheekootii teenya fixuu jiran achi paapaasii fi qeesii fi uummanni ortodoksii fi kanaas fixuu jiran isin maal godhu jirtan Oromoo maal godhu jirtan yaa Oromoo
natti himame maal godhu jirtan individually isin cufaa takka takkaan maal godhu jirtan natti himame Oromoo abdii waaqaati eenyu namni na beeku sitti hima an sitti himu waa'ee kiyya biltsiginna akkana baasaas keessaa hunoo an hin baasu lallaala maqaa isaanii wajjin isinii kaya cufaa katabeetiin ganaa kaya ati eessa jirta mee deebisallee isiniif hin qabu waan uummata biltsiginnaa bilginnaa uummata abbaa garaa hoolaa hooliyyii horii ammallee gaafiin isaan gaafatan laala ammallee jechoota isaan jaallala ani irra khaane uummata kanaa gaarbeeja yaa Oromoo soso'aa haa naannawa jirtan qufaa dhiisaa uummata waa barreessu kan uummata biltsiginnaa bilginnaa uummata abbaa garaa Oromoo jee afaan Oromootiin barreessu kun diiqaalaadha dhiisaa uummata kana Oromoo qulqulluu wajjin haasoo barbaada Oromoo qulqulluudhaaf hin dhaamsa dabarsuu jira Oromooti soso'aa haa uummanni diinii nuuf hin rafu yoomiyyuu diinii nuuf hin rafu diinii yoomiyyuu nuuf hin rafu yaa Oromoo waliif haa miidhamnu waliif haa rakkannu waliif haa boonyu yaa jarra keenya akki kun waa malaa miti akkatti jirru kun waa malaa miti amma naannawa bira dabreetiti ganaa mana keessa nuu seenuu jiraatan jaalattanii jibbitanii an dhugaan isinitti hima yaa jarra keenya an dhugaan isinitti hima yaa jarra keenya wanti walloo keessatti dhukaasa akkasii banan wanti walloo keessa mana guban anaa isinii hima Oromoon walloodha umrii isaanii akka hidhatanii jiran Oromoo walloodha Oromoo keessa nama onnee qabu Oromoo walloodha ummata jeena ummata kana booda ummani naftanyaa wanti godhu durii irraa illee akaakoo teenya irraa illee siyaasaa baradhaa maalumaa keessan beekaa baradhaa jirana ani isinitti himu warra haareetti if duuba deebi'aa baradhaa waan gariis wanti ummani naftanyaa dur godhu ture akaakoolee keenyaas waan haariyaa biti waan arra isaan godhan amma waan godhu jiran waan dur godhaa turani waan haariyaa biti jarra keenya naftanyaa wanti godhu jirtu waan dur godhu jirtu san haaree gad deebisuu jiran hayyuuleen bakka gujjiiranitti fixuu ummata barate mataa irraa guuruu ummanni kaan nu jala deemaadha san booda ummata jechuu ummata walloo kana fixanii karaa amaaraa biyya amaaraa hanga takkatti godaansisanii daleeduu godhachuuf sharmuuxa godhuuf qotee bulaa lubbuu isaaniitiif akka gabratti godhuuf that's the one plan I'm telling you that is one plan ummani afreesa jirtan dileet isin godhu dhageeffadhaa laala garaa isin haa gubatu ummani naftanyaati fi diqaalaati fi jaatin isaanii naftanyaati cufaatu dhageeffadhaa isin tinimaan ani mootiin Oromiyaadhaa Minnesootaan jira Ameerikaa keessa khareefu gaafii na gaafate in sodaadhu ani ana wajjin you do mootii Oromiyaa wajjin illee tabnin jiru wanti akkasii ani ganda naftanyaa dhaqeetiin khobaaqii nama lolu ani mana nyaata naftanyaa dhaqee nama khobaaqii nama rabshaa godhu ani nam takkaaf nam lamallee kana jala deemu hin jiraatiin ani khobaaqii yetti ani jeenaan dhugaan sinitti hima nam takkan sodaadhu ammallee Minnesota keessa naannawaan jiru sinittiin hima wallahi sinittiin himaan ummanni abbaa garaa I don't give a fuck man Kachi du jiro obole sakhiya Kachi ida mu jiro obole sakhiya Kachi godansi su jiran obole sakhiya Kachi bakatu jiro obole sakhiya Why I wanna care about it? Why I wanna scare? An onne wajin dale de anabiti khabra wajin tabattan umani biltsignan no you no play with me no wajin tabattanan injiru tamni akasi ana wajin ira tata khotu do khoteti fi makinaleti ya kapsiteti fi Message adda khana ergita no I'm not scared you shit nigga once in the team man umani walloda onne kaba unidu mani male
ni hidhamanii malee naannawa isaanirraa hin godaanan. Bakka takkallee hin deeman. Arraas boruus bakka takkallee hin deeman. Achi dhumatti dubbiin. Dubbiin achi dhumatti. Uummanni Walloo dhiira. Uummanni Walloo dhiira waan takka an isaanitti niin boonaan. An uummata Walloo irraa hin qaanfadhu ittiin hin boona. Uummata Walloo irraa rakkoo hin qabu ittiin hin gammada. Garuu pilaanii keenya maali Oromoo? Maal irra dhaabbannee haasoo jira? Maal godhu jira Oromoo? That's another question. Irraa deddeebi'atana. If gaafadhaame uummanni bashannana heddummeessitanis viidiyoo waraabtanii sho'oofii gootanis qaanfadhaa. Kan du'aa jiru Oromoodha. Obboleessa keetii fi obboleessiteeti. Lammiiteeti. Hayyee garaa si dura guddate sho'oofii feeta. Yaa ilmoo miskiinaa Ameerikaa dhufte Kanadaa dhufte. Video musica fi rabsha warabde shasha hey barcha marre shisha khalis nar kana arka. Is this the time? Amma yero ntijiru yero akasiti. Ati Oromo fingeta hin kanfatu. Khani sachi amanti fi dani amanti wali laitan. Khana dura tuqeti ndi semele dubachu ani amanti khabajan kabaf. Amanti islama umanti tabaju jirtan darasalen yo gorsate. Yo wan amantihe irraa sawa wal filtani khan Oromo qaaqe khan saba marre marre khoba bahatani titi why amanti tu fakisisu isa ummat already shahada qabus dollar gitani gudi ba shahada qabsisa ulus isa. This is the reality. Taka amanti silakina amanti gize wali laitanis uummanni khamaja uno amantiin islaamaa baddu amantiin islaamaa kan isini tabachuu jira isini qaanyeessu jira isini tuffachiisu jira waan gootan hin beetan takkatti makkatin isin dawee isin tiima yoo feetan takka hundirqama dhaamsa khiyya waan ta'eef hin dabasuun irra jira keessa kan hin khaayef lama dati ane uummanni bashannanaaf lubbuu teessaniif abbaan garaadha haati garaadha video waraabdanii Facebook fi TikTok fi khanara shasha gootan kan fada mutarra jirranuti kan fada atilis khoba khaysan gorda bashannana himbochen garan khaysan jabada irran khayenne ninyatani duidan cheeseburger fi biyala khana khaysa akafetani jiratani mite irra khayne mi sabah khaysan lemi khaysan gorda garu nurrachi maka iti sadesa kapti sadesa ummani message na ergitan wan faida qaban na erga wan already media refafaqes natin ergina in barbadu in fedu ummani hayule ni jirti tana ergitu wan dilata ka wan wallo sakana ergan wan dilata ka wan faida qabu erga gari na ma mata fa an qabu nadawaleti maltu de majira what's the new hay khuni olona ganda khaysati bidi nadawalti khana gafatuf ani dira wan faida qabu natti himudaf natti ergudaf akatan saba filamiti ya faqasudaf yote ahla wasala natti ergi natti nojin hasawi nadawalti nan gafatin an maltu de majira yo wajira tirako gurguda jata anu askhaysa din khaya isini gala Oromo dini guyu dini binesa heddu hasa wefis wa faidan qabu heddu dubade fis duga wa faidan qabu ya sabakho ya lamito sila aka ummata gara jabatu da damne sila aka ummata ififis falmatu da damne me na mada gefe da gusa motiya isini tinde biya kesuman qaba sena enyun ja maka kheti simadu imagama fuli khay mulatu yo mfene sumati ti maka kheti fi nano jutura no naibsa
Dhaga'amutti hin jiraa? Dhaga'amu jirte. Hedduu galatoomi. Waan jabduu odeessutti jirta. Oromoon waan jabduutu qabatee jira. Dhugaa. Al takka takka guruppii garaagaraa kana keessatti Oromoon yeroo durii caalaa kallattii kamiiniyyuu itti jira. Waan gochuu malaa jiru. Numa gochaa jira. Garuu wayi tokkoon dubbachuu fedha. Maamiltoota kee yoo xiqqate namni 284 dhaga'uutti jiredhee yaada. Waan ani yeroo baay'ee ijoollee saahiba kiyyatti himu tokkoon himaa. Innis maal yoo jette sadarkaa hamtuurra akka Oromoon ga'u Oromoon tokkoomee akka ka'ee diina ofii qalu kan gochuutti jiru Abashaadha. Oromoon gaaf tokko kun diina kiyyeedhee diina isaa irratti ka'ee diina qalee hin beeku. Waan amma isaan walloo irratti gochuutti jiran waan isin nuti borgoonuuf reaakshinii nuti fudhannuuf isaantu karaa mijeessutti jira. Akkas ergaa taate kan Oromoo bilisoomsu nafxanyaadha. Amaaratu nu bilisoomsaan jedha. Akka feetutti fudhachuu dandeessa. Maal jennaan gaafa siqalan kan taa'ee ilaalu hin jiru. Hantuunni gaafa waraanani sibiila ofirratti ciniinti. Waan Oromoon callisee of dagatee callisee taa'utti jiru tuttuqanii kan gara abiddaatti biyyattii Itoophiyaa impaayera sila'uu diigamtee jirtu immiyyee Itoophiyaa jechaa kan biyya Itoophiyaa sana barbadeessutti jiru Abashaadha. Oromoon kana qubaa qabaatu. Oromoon fedhu paartii barbaade deeggeruu danda'a. Feetu kafaa'oo, feetu abaa'oo, feetu illee bilxiginnaa Oromiyaas ta'e. I don't care about that. Wanti nuti of harkaa qabnu Oromummaadhaan duguuggaan sanyii nurratti eegalee jira. Jarri fiishkaa afuufanii jiru. Oromoo maal gochuutti jirta? Ati maal gochuutti jirta? An maal gochuutti jira? Ga'een keenya maal? Saree wal nyaattu bineensa walirraa hin dhorkattuu jedhani. Kanuman dabarfachuu barbaada. Wala taanu golee jirru hundumaarraa hakaanu jabaadhaan jira horaa deebana. Bakka dalagaan jiraaf hedduu haasa'u. Galatoomi uumaa bakka hojii jirtaan namuu rakkatee jira. Ati silaa amma obboleessi kiyya bahee jira bakka hojii jira. Waan isinitti ajaa'ibu obboleessi kiyya kun nama hedduu nama hayyuudha. Yeroo hedduun harkadhee seenu harka lafa jalaatiinis kan yaadana kanneen gosa gurbaa kana takka. Wanti ajaa'iba isinitti ta'u yaa Oromoo amma obboleessi kiyya kun dhaamsiin isinii kana karaa feetanitti hiikkachuu dandeessan. Andaariitiin isinitti himu jira. Makmaasaanis isinitti himu jira gurbaan. Wanti makmaasaan isinitti hime yaanni isaa ergaan isaa maal isinii galaa miti yaa jara keenya. Uftaniituma nafxanyaallee nu bilisoomsa jettaniin eeggatiina. Nafxanyaa isin qalu jirti. Dur nafxanyaan saba adda qabatee titi haamatu alaqa asiralaqa maara jecha nama keenya afitti ammas akkasuma jiran irra guddatti ammoo amma milishaa nafxanyaa biltsiginnaa nafxanyaa Oromiyaa seentee akkasii qaltu gizee naannoo Oromiyaa dheetee akkasii gubdu gizee Walloo dheetee akkasitti ibiddaan shiddu biltsiginnaan Oromoodhaa eessa jirtan? Eessa jirtan? Ammas waan kana haasofnee yaada kanneen gosa kaniituma deemnee baatii takkaa fooyyaannee ammas hanga naannoo biraa dhaqanii fixanii qaqqalanii ta'eena itti deemina. Tooppika qopheeffanneetitti naannoo biraatti gisa naannoon san ta'e walitti deebina ammas. Akkas jiraachuu qabna, akkas ta'uu qabna. Yaa Oromoo, mee ani ilma namaati yoo hin dogongore waan akkana dogongortan natti himaa mee annaa galuu dadhabee bar. Waan eenaa takkaa maan dubbanne, afaan takkaa maan dubbanne, yaada takkaa maan deemne, bakka takkaa maan lolle, bakka takkaa maan qabsaa'one yaa Oromoo.
So dhaamsi xiyyatarraammaayii waan sadii fi seenerra. Oromoo naannawa jirtan cufaa keessaa haa qabsaawaa. Qabsoo meeshaan qabnuti meeshaalee dilata kaarka lafa jalaatiin qophaa'sunee jirra. Ummanni nafxanyaa sila duraa irraa afaan nafxanyaatiin ni haasawaa jeetiin ture. Dhaamsa isaaniif dabarsuudhaaf afaan kiyya na dide. Afaan kiyya na dide. Dubbachuu dadhabe afaan nafxanyaa na dide afaan kiyya. Wallaaleetii biti. Nin beek. Garuu afaan kiyyaa na dide. Sanuufuu dhaamsa kiyyaa sittiin gabaabsa. Yaa Oromoo, yaa lammiitiyya. Uleedhaadhaan, mancaadhaadhaan, ableedhaanis sossoohaa. Joolleen teessan taakana dhumtu haadhaa fi abbaa joollee teessan gaggeessaa. Jaalmarroo bira gaggeessaa. Uummanni biyya Arabaa dhuftan gizee dhuftanis nama keessanitti kisni fuudhu uummata nafxanyaa jala hin deemina. Achi qubaddaa hanga murtii takka goonutti uummata Finfinnee keessa jiru hanga isin fuudhanii silaa dhumuu keessaniin oolu biyya teessaniif lammii teessaniif du'aa. Deemaa qabsaawaa. Meeshaan qophaatee jirti. Ammaas kana fuudhee amaarii oral dafee waliin gaa dafaa itti qophaa nuti dhaamsisanii dabarsinu isaan itti faayidawaa Oromoo. Kana arra waan dilta kana haasawe shamarran keenya haawwan keenya qabsaawaa isinis sossoohaa. Obboleessaa fi abbaa qofan eeginaa. Dhiiraa fi dhalaan sossoohaa. Hatti aanu tarraamaayii ijoolleetii xiqqoo ganda keessa taphattu. Wobootuu feetu meeshaalee loohaa fi kaartoona qopheeffatanii taphatan. Footoo fi feesbuuk irra kaayyuu dhiisaa. Uummanni kun bineessa. Ijoollumatti xiqqootan meeqaf gatan, saba kana ajjeessan. Dhiisaa imooshinaal hin tahinaa yaa Oromoo. Waan hin goonees hin kaayinaa. Woboolee teenya bakka jiranis maqaa fi icciitiidha hin dhawinaa. Nafxanyaa takkaa dhageessanii meeshaa olii qabachuu jirti. Nafxanyaa dhageessanii nuti akkanatti qophaa'anii nuuf dhufanii ni beektanii. Dhageessanii hin dhageenye. Keenya waayyuu ala jira. Yaa Oromoo wala haa dhoosinu, wala haa kabaynu, wala haa jaalannu. Arrabooda deebi'ee waan biraarraan haasawwan. Kuni mootii Oromiyaati. Nageenyaa jiraadhaa isiniin jaaladhaa. Bye.